Marqos boqonnaa 11 lakkoofsa 12 bormaata isaas Betaaniyaadhaa yommuu ba'an Yesuus hin beela'e. Muka arbuu baala qabu tokko fagootti argee ijarraa argadhaa laata jedhee dhaqe. Inni mukicha bira ga'ee baala malee waanuma tokko illee irraa dhabe. Yeroon isaa yeroo arbuun ija godhatu hin turre. Yesuus yommus mukichaan homtuu deebi'ee ija sirraa hin nyaatin bara baraan jedhee bartoonni isaa kana jechuu isaa hin dhaga'anii jedha. Gidduutti warra mana qulqullummaa keessatti bitanii gurguran tokko naggaadota shagaxii fidanii siree mana lafa gabaa nagaddu tokko irraa ari'ee booddee ergamoonni waa'ee arbuu kana gassiqanii Yesuusitti warra deebanii dubbatan. Har'a wajjiniin kan ilaalu namni baratte, namni hin baratin, namni beeku, namni dhuguma wangeela kana dhaga'uudhaaf har'a teessoo kanarra teesse dubbiin nama dubbadhu kana jalqaba amma dhuma isaatti na hordofi. Waaqayyo nurraa ija barbaada. Gooftaa Yesuus Kiristoos Bitaaniyaa irraa ka'ee odoo deemu beela'ee jira. Beela'uun Yesuus namummaa Yesuus guutummaatti ibsa. Erga beela'ee booddee harbuu kanarraa nyaata argadhaa laata jedhee harbuu tokko fagootti arge jedha. Fagoodhaa gisee ilaalaan harbuun kuni baala qabaa jedha. Baala bal'aa qaba, baala guddaa qaba. Harbuun kun baay'ee guddaa kan ta'e fagoodhaa kan mul'atudha. Akkuma baala qabu immoo ija qabaa laata jedhee Yesuus gara isaa dhaqee jedha. Erga gara isaa dhaqee booddee Waaqayyo gara harbuu kanaa kan naqee baala argee dhaqe garuu kan inni barbaaduudhaaf argachuudhaaf irraa fayyadamuudhaaf dhaqe baala odoo hin taane ijadha. Wanta baay'ee oduu isaa dhageessanii, wanta baay'ee seenaa isaa dhageessanii, fagoodhaa dhageessanii gaafa bira geessan ija kan irraa dhabdan jira laata. Wanta baay'ee hamma kana gaa jettanii gaafa itti siqxan, gaafa bira geessan wantoota hedduu kan baala sin jalaa duwwaa ta'ee qoramtan jirtu as keessa. Yookaan namni isinitti siqee fireen isinirraa argadha jedhee waan gaariin isinirraa argadha jedhee wanta gaariin isinirraa barachuu danda'a jedhee gaafa isinitti siqu isinirraa baala duwwaa kan taatan homaa tokko ofirraa kan dhabdan fagoorraa kan mul'attan gaafa isinitti siqamu immoo wanti ija qabu wanti nyaatamu wanti jecha qabu wanti jireenya qabu wanti guddina qabu isinirraa kan dhaban yoo jiraattan har'a sagalee kana keessatti of laaluu nutti raata. Ijerraa barbaada dhaqe malee baala miti. Har'a addunyaa kana kan rakkisaa jiru waldaa kiristaanaa kan rakkisaa jiru maaltu jira hojjettan wantoota fagoorraa mul'atantu nu goyoomsaa jira. Namni karaa lama si madaala. Tokko fagoorratti si madaala, ofitti dhiyeessee si madaala. Yesuus Kiristoos harbuu kana fagootti arge hin naqe gaafa dhaqu immoo ijarraa dhabe hin abaaree. Ergamoonni immoo isa faana jiru waan ta'e barsiisaa jedhan. Ela arbunati abarte sun hin gogee jedhanii. Waaqayyo egaa yeroo hundumaa nurraa ija akka barbaadu beekuu qabna. Tajaajila keenyarraa Waaqayyo ija barbaada malee maqaa miti. Sagalee Waaqayyoo kana baatanii kan deeman hedduu jira. Sagalee Waaqayyoo kun keessa keenyatti yoo dhageenye yoo si isaaf ajajamne akka sagalee Waaqayyootti yoo jiraanne ija qabna. Sagalee Waaqayyoo baannee deemuun ija fiduu hin danda'u. Waan sagalee Waaqayyoo jedhu yoo dhageenye hojiitti hiikne malee yoo isaa ajajamne malee akka sagalee Waaqayyoo jedhu kanatti yoo fudhanne ija nurraa mul'achuu danda'a. Ijatu nurraa mul'achuu danda'a waan ta'eef sagalee Waaqayyoo baachuu qofa odoo hin taane waldaa dhaquu qofa odoo hin taane of tottolchanii sanbata jedhanii maqaadhaan waldaa dhufuu qofa odoo hin taane waldaa dhaquun waan sagalee Waaqayyoo namaan jedhu hojiitti hiikuudhaan firee ija ofii sana argamsiisuudha nama biraatti. Waaqayyo ija nyaatamu nurraa barbaada. Waaqayyo egaa ija hafuuraa karaa biraatiin immoo maal barbaada? Waan nama quubsu, waan nama jiraachisu, waan namni itti gammadu, waan quubsaa, ija quubsaa ta'e nurraa barbaada. Kun immoo sagalee Waaqayyo akkuma nu barsiisu waan gaariidhaan hojii gaarii hojjechuu argamu, taanii argamu, raawwatanii argamu, habboomamanii argamu, waan Waaqayyo namaan jedhu sana qofarratti hojiitti hiikuudhaan mul'achuu. Akkuma Yesuus harbuu sana abaare baay'ee namni kan isin miidhe namarraa waan guddaa waan gaarii eegdanii kan nabdan madaaltanii kan bira dabartan namni fagoo irratti nama madaala ofitti dhiyeessee nama madaala. Madaalli kee waan lama waan ta'eef akkuma fagoo irraa sana taata odoon taane fagoo irratti ija qabda yoo ta'e yeroo sitti dhiyaatanis ija sirra jira. Ija gaarii buusuu barbaachisaa. Gurri baannu kun sagalee Waaqayyoo dhaga'uuf sagalee Waaqayyoo natinaa laan natinaa
isobina naan isobina hina cabarbarina naan cabarbarina bakka tokkicha dhageessaniitu firee ijaa fuuratti of jijjiiruu qabna jijjiiramuu qabna mullachuun gatiin qabu ani jira kan jedhu baay'ee jira ana malee namni kan hin jirre an jedhu baay'ee jira inni kun akka firee arbuu baala bichaati gaafatti si kan garuu hobtuu irra hin jiru wanti nama fayyadu irra hin jiru wanti nama jiraachisu irra hin jiru wanti irraa baratan irra hin jiru wanti irraa nyaatan irra hin jiru wanti guddina namaa ta'u irra hin jiru wanti irraa barumsa argatan hobtuu kan hin jirre rakkoo guddaa waan ta'eef saba waaqayyoo Yesus Kristos irraa warri baratan warri dhageessan warri isaaf ajajamtan waaqayyo duratti waan waaqayyoo fayyaduu danda'u nurratti mul'achuu qaba. Bu'aan ija dhabu maal yoo jettan wanti tokko yeroo ija dhabu waan sadi gurguddaatu ta'a. Wanti ija hin qabne tokko faayidaa hin qabu. Wanti ija hin qabne wanti sin quubsine wanti sin taane wanta takka barbaaddetti irraa hin arganne tokko siif faayidaa hin qabu. Kanaaf abaaramuuf jira. Inni lammaffaan galata hin qabu. Firee sirraa argadhu atoo bu'aa gaariif jedhee galateeffatamuu hin danda'u. Waaqayyo arbuu kanan galateeffanne hin abaaree jedha. Wanti ija hin qabne galata hin qabu. Wanti ija hin qabne faayidaa hin qabu. Sadaffaan wanti ija hin qabne bu'aa hin qabu. Maal ta'a? Baduudhaaf goguudhaaf jira waan ta'eef bu'aa gaarii fiduudhaaf faayidaa gaarii fiduudhaaf galateeffatamuudhaaf aniif isinarraa sagalee waaqayyootiin ija naqachuu qabna. Namni fagoo taa'ee si bira taa'ee misaa nyaatee hin beekne qursii nyaatee hin beekne si wajjin taa'ee hin beekne waa'ee kee kan hin beekne hojii kee miidiyaa dhumarraa arga firee kee argee biyyi lafaa nu beeka odoottaan hojii keenya beeka kottaa akkasaa goonu namoonni kun hunda jirru kun fuula waaqayyoo dura warri jirru kun amantoonni Yesuus hin amanne kun hundi keenya hojii gaarummaa hojjechuutti haa deebinu. Oduma hojjetu walitti maka kunis hin fayyadaa. Sammuun namaa waan tokko qofa yaadee deemuu akka hin dandeenye maal godha yeroo waan gaarii tokko yaan waan hamaa godha. Namni tokko yeroo sitti siqu yeroo waan gaarii si godhu yookaan immoo yeroo si balleessuu barbaadu asii waan gaarii si godha asiin immoo akkatti waan hamaa keessa seentullee si qopheessa. Namni namaa si hidhuu barbaadu yookaan immoo si basaasuu barbaadu maal godha? Yeroo dheeraa baajata fuudhee koosi barbaada malkani guyyaa silkii dawalee baajata misaa foossi nyaachisu qopheesse si dawalee si waamee si eessa jirta siin jedhee waan hundumaa siin jedhee odumaati bira teessu bira qabanii fuudhanii si biraa deemu. Inni naaf fakkaata inni garuu odeeffannoo qaba waan ta'e isa dhiisanii si yakkamaa biraa fuudhanii jiiman. Gaarii sitti ibsee amaara kan jijjiiramu fafakkaatee kan deemu qottaamee fafakkaachuu dhiifneeti waanuma sagalee waaqayyoo nuun jedhu mee sagalee waaqayyoo irratti walii gallaan jetta harka baasa walii gallama waliin galu. Balantaanu ijaan qannu. Hojiinatti hojjettu ijaan beekama. Ijji isaa immoo nyaatamuu qaba. Dhalootatti darbuu qaba. Faca'ee marguu qaba. Naqachuu qaba. Iddoo qabachuu qaba. Itti fufuu qaba waan ta'eef hojii keenya wanti ija hin qabne yeroo baay'ee fagoodhaa namatti mul'ata. Gaafatti siqan garuu rakkoo hedduu qaba. Agalgaltoota hedduu fagoorraa dhageessanii gaafatti siqtan waan geelaa irraan dhabdan hin jiru. Akka maqaa ta'uu kan dide. Naggaadee hedduutti siqxanii akka maqaa ta'uu kan dide hin jirtani. Biiroo mootummaa dhaqxanii akka maqaa ta'uu kan dide kan argitan hin jirtani. Namoota kaleessa jajjaboo dhaqxe itti siqxanii akka maqaa ta'uu dide kan baqattan waa biraa kan jettan hin jirtani. Maal dhabdan nama sunirraa ija dhabdan. Sagalee waaqayyoo anaaf isinirraa ija akka barbaadu bara. Waaqayyo ija nurraa barbaada. Baalantayna baraan baalantayna kiristaana baraan achuumeen tayna kiristaana ija hin qabne tayna kennuudhaan ija naqadhaa amanamummaadhaan ija naqadhaa qulqullummaadhaan ija naqadhaa mootummaa waaqayyoo barbaadu ija naqadhaa waan gootanitti amanamummaa qabaachuudhaan ija naqadhaa wanti ija hin qabne yeroo baay'ee fagoodhaa mul'ataa dafee badaa nama goyoomsaa namatti fakkaata. Baala arbuu sun Yesuus Kristos yeroo dhaqu irraan argaddaa jedhee dhaqe. Gaafa bira ga'u garuu hin jiru irraa dhabe. Waan irraa nyaatu dhabe. Sana boodee bara baraan ija naqatiin namni sirraan soratiin jedhee abaara. Gatiin namoota akkasumaan deemanii dhumni isaanii deemee abaarsa. Gatiin namoota fakkeessitootaa dhumni isaanii salphina. Gatiin namoota akkasumaan afaan duwwaan odeessanii dhumni isaanii du'a. Maaliif kana taana? Kottaa waan sagalee waaqayyoo nu ajaju harawan haa ajajamu. Waaqayyo hojii keenya nu beeka. Sagalee waaqayyoo isinitti lallabame kurnee keessan kenna walii ajajama wal kabaja abbaan kabaja haadha kabaja hamma bara kana namni kabaja qaba. Namni wal kabaja namni ka'ee iddoo wal teechisa. Maanguddoo dhattanii jala ka'uu dandeessu waldaatti. Safuun qabu namni
waldaan safuun qabu iddoon arsaa safuun qabu waldaa keessa taa'ee tiiktookii kana ilaal fiilmii saala qaama dhiiraa qaama dubartii kana ilaal waan urkusee as keessa taa'ee kan ilaal kabaja kan hin qabnes iddoo arsaa kabaja dhoo wantoonni isin dubbattan wantoonni isin raawwattan isin fakkaachuu qaba waan natti gootu hundumtuu isin fakkaachuu qabani namni baay'een lafumaa ka'ee bakka bu'aa seexanaa ta'eera maal gochuudhaan hojii hamaa gochuudhaan nama balleessuudhaan waa waaqayyoon hojjenne waa waaqayyoon barbaanne hojjechuudhaan dheekkamuuf baduuf jira waan ta'eef arraa jireenya mootummaa waaqayyooti galuudhaaf qophaa'uudhaaf baay'ee barbaachisaadha bu'aa gaarii fiduudhaaf ija naqachuun nurra jiraata waan hojjettan hojiitti hiikaa waaqayyoof ajajamaa irra deddeebii isin hin barbaachisu ajajama abboommama kadhadhaa waaqayyo duuka bu'aa waan sagalee waaqayyo isiniin jedhu godha akkuma harbuu sanirraa firee barbaade nyaachuudha barbaade jireenya keenya gara hafuuratti gisee kan Yesuus irraa nafe isinirraa wanti inni dheebote wanni inni barbaadu tokko jaalala lama tokkummaan waldaa gidduutti jaalalli jira akkam gootee nama tokkoomsita akkam gootee jaalala qabaata hundeen amantii jaalaladha sagalee waaqayyo waan ta'eef kutaa biyyaa wal qooduun garee adda addaa qabatanii deemuun inni kun marsiisa guddaa loqoda namaa laalanii giruuppiidhaan deemuun inni kun kunkumaa wangeela keessatti fudhatama hin qabu kana yeroo baay'ee isinitti hima inni kun kufaatii waldaa keessaa isa tokkodha hundi keenya dhiiga Yesuus Kiristoosiin fayyineera kanatti amanuu qabdu warri waan ani dubbadhu kana sammuu isaanii hin amanne hedduu jira akkasitti amanaa fudhadhaa wangeelli jechuun nama tokkoomsa malee gargar nama hin baasu gaafa madaaltan waaqayyo gooftaan maal nurraa dhabe ibsuu waaqayyo nurraa dhabe jaalala namni jaalala hin qabne tokkummaa hin qabu namni tokkummaa hin qabne immoo wanti hojjetu galma ga'uu hin danda'u waan ta'eef sagalee waaqayyo isa kana sirriitti nu barsiisa waan ta'eef amantoota irraa Yesuus maal barbaada tokko bu'aa gaarii fiduu nurraa barbaada waan hojjennee bu'aa gaarii fiduu kadhannee bu'aa gaarii fiduu tajaajillee bu'aa gaarii fiduu faarfannee bu'aa gaarii fiduu lallabnee bu'aa gaarii fiduu nagannee bu'aa gaarii fiduu barannee bu'aa gaarii fiduu waaqayyo barumsa keenya barbaada yoo ta'an bu'aa nuti barumsa sanaaf finne barbaada yeroo hojjetu kan fakkaatu yeroo waldaa dhaqu kan fakkaatu yeroo dubbatu kan fakkaatu ija immoo kan hin qabne yoo taane dhumni keenya abaarsa akka fidu barree daddabnee taanee argamuu qabna waan sagalee waaqayyoo nu barsiisu hojiitti hiiku hatattamaan keessa deebinee of laaluu qabna waan gaariidha wangeelli carraa argan inni kan mormaan faguutti du'e inni kan shobotee sirbuutti du'e inni kan kinatii sirbuutti du'e dargaggoon inni kan waraanatti lafarraa dhume kadhannaan nagaa fida kadhannaan eebba fida biyyaafis kadhadhaa biyya jechuun simataa keeti malee nam tokko miti yoo biyyi nagaa ta'e dhattee nagaddee dhufta yoo biyyi nagaa ta'e hojjetta yoo biyyi nagaa ta'e waldaan nagaa ta'a yoo biyyi nagaan ta'u taanaa akkanatti charchii dhufuu hin dandeessu wangeela dhaga'uu hin dandeessu rakkoon tokko duras keessatti uumame maaltu waldaa dhaqa maaltu maskiidee dhaqa maaltu bataskaana dhaquu danda'a hin danda'amu kadhadhaa fireen keessa nagaa buusuudha kadhadhaa kadhannaa keessa waaqayyo dhaga'e rakkoo dhalootaa hiikuudha waan ta'eef amantoonni waa'ee biyyaaf waa'ee mataa keessan waaqayyoon kadhadhaa waa'ee magaalaa kana waaqayyoon kadhadhaa waa'ee dargaggootaa waaqayyoon kadhadhaa waa'ee tajaajiltootaa waaqayyoon kadhadhaa waa'ee maanguddoof waaqayyoon kadhadhaa waa'ee dangaadotaa waa'ee hojjetaa mootummaa waaqayyoon kadhadhaa waa'ee warra dhukkubsatanii hospitaala galanii jiran waaqayyoon kadhadhaa waaqayyo iyya keessan dhaga'e deebii laata inni lammaffaan amantoota irraa waaqayyo maal barbaada kadhannaa barbaada kadhannaa nurraa dheebote waaqayyo kottaa haa qulqulloom kottaa waaqayyoon haa sodaan gaafa waldaa dhuftan waaqayyoon sodaadhaa fireen isinirraa haa mul'atu Yesuus egaa amantii nurraa barbaada kadhannaa nurraa barbaada qajeelummaa nurraa barbaada waan ta'eef ija nurraa barbaada waaqayyo ija nurraa barbaada ija irraa nyaachuuf dhaqeedha malee baala miti damee isaa muree mana ijaaruuf irraa barbaaduu hin dhanne Yesuus hidda isaa qofuree barbaaduu hin dhanne Yesuus ija irraa barbaadee dhabe ija dhabe anaaf isinirraa waaqayyo ija dhabee abidda barbaraatti akka nun darban anaaf isinirraa ija faarfannaa waaqayyo arguu qaba ija lallabaa waaqayyo arguu qaba ija raajummaa waaqayyo arguu qaba maaliif maqaa bichaa taanee amna kotta akkasaa goonu gara waaqayyootti haa deeminu hojii gaarii haa hojjennu waan nuti hojjennu namoonni baay'een hin fayyu waan nuti hojjennu namoonni baay'een hin geeddaramu waan nuti hojjennu gaafa namoonni argan hin jijjiiramu waan gaarii hojjechuudha firee madaalama hojiin nama waan ta'eef waan hojjennu waan dhugaa hojjennu bishaachuu qabna yoo kana ta'uu baate raafama xiqqoo dhufu namni iddoo gadhiisa amantoota irraa maal nurraa baratan